qormaata moodelii qorumsa bahumsaa yuunivarsiitiidhaa accounting and finance gaafii paartii jalqabaa amma qabadhee isinii dhufee jira. Hanga dhumaatti chaanalii kana subscribe gochuudhaan viidiyoo kana hanga dhumaatti daawwadhaa. Galatooma. Tokkoffaa maal jedha? Allocation of indirect cost is a vital part of determining product costs. All of the following are true about indirect costs except one. Why allocation of indirect costs? A. Are not easily traced to products or services. B. May be included in manufacturing overhead. C. Vary with the selection of the cost object. D. May be included in the prime cost. Maal jechuudha? Waa'ee oomishnee tokko koostii isaa baasuudha. Wanni kun ammoo inni isin beekuu qabdan cost accounting keessaa bahee gaafiin kuni. Oomishni kuni maalidha? Gaafa koostii isaa baafu koostii hamma kanatu itti bahee, kanaafuu mi'a kana hamma kanaan gatii hanga kanaatiin yoo gurgurre unit price isaa set yoo goone nu baasa waan jedhu beekuuf nu gargaara jechuudha cost allocation kuni. Kanaaf direct and indirect cost tu jira. Direct cost ni tangible waan akka kanaaf mee ibsa isaa walumaan haa ilaallu. Maal jedha? Are not easily traced to products or services jedha filannoon aayidha. This is the literal definition of an indirect costs. If you could easily trace it like the wood in a table, it would be a direct costs. Easily traced hin ta'an product or services irratti maaliin indirect costiin maalii fi qajeellotti waan meeshaa raw materiaalii saniin bittee irra oolchite yookiin gatii raw materiaalii mi'a san oomishuuf itti fayyadamte osoo hin taane wannoonni indirect ta'an kanneen akka humna namaa kan indirectidha. Humna namaa osoo hin taane wannoo gatiidhaan as keessatti indirect ta'antu jira jechuudha. Kanaafuu it is not the answer of this question. B. May be included in manufacturing overhead. This is true. Manufacturing overhead is the bucket where all indirect factory costs, indirect materials, indicate labor, and the factory utilities are collected. Manufacturing overhead cost jechuun kunis indirect costidha. Maaliif? Qajeellotti raw materiaalii waan bitamee fi waan ijoo qabeenya productii oomishaa jirru san irratti qajeelee miti waan ta'eef overhead cost keessatti illee ni hirmaataa jedha. Kanaafuu is except waan ka jedhuuf deebiin ta'uu jechuudha. Caayini vary with the selection of the cost object. A cost might be indirect for a specific product, but direct for a specific department. Therefore, whether a cost is labeled indirect depends on what object you are looking at. Maalidha? Costiin tokko tokko productii tokko tokkoof indirectidha. Garuu departmentii wayiitiif direct costii ta'a. Kanaafuu yeroo kanatti illee maal irratti hundoofna? Cost object. The selection of cost object irratti hundoofna ka jedhu kunillee amaloota indirect cost ibsaa jechuudha. Maali? Productii tokko irratti miini direct cost ta'ee departmentii wayiitiif dhaqee indirect cost ta'uu danda'a waan ta'eef kunillee amaloota indirect costidha ibsaa. Maal jedha? May be included in prime cost. Prime cost jechuun direct material cost and direct labor cost dha kun beekamaadha wanti isaa. Prime cost refers to strictly to the sum of direct material and direct labor dha. By definition, prime cost only include costs that are directly traceable to product. Since indirect costs like factory rent or supervisor salaries cannot be directly traced, they are
never included in prime cost. Kanaafuu gaafii kenna keessaa filannoon tokko hanga caadhaa amaloota indirect cost agarsiisa. Gaafiin daa garuu since the prime cost is included only direct materials and the direct labor, so this is the correct answer for this question jennaanii jechuudha. Inni biraa gaafii lammaffaa maal jedha? When a purchase order of contract is issued as authorized by an appropriation, the journal entry to recognize this commitment include A. Credit to voucher payable, B. Credit to appreciation, C. Credit to reserve for encumbrances, D. Debit in encumbrances. Jalqaba akka hubattanii fi maaliidha wanni kun? Fund accounting keessaa bahe gaafichillee jechuudha. When a purchase order of contract is issued as authorized by an appropriation, the journal entry to recognize this commitment includes. Maaliidha kun amma bittaa mana mootummaa baajata mootummaatiin bitamu jechuudha. Akkuma beekamu yaa'u baajanni kaazinaan duwwa mallaqni hin jiru garuu baajanni hin qabamu. Source of incoming kenna kana jedhanii kaanii booda achirraa sassaabama waan ta'eef. Kanaafuu mallaqa kaazinaa keessa hin jirre bittaan maal ta'eera ajajameera yookiin waliigaltee irra gahameera. Purchase orderiin dhaabbata meeshaa dhiheessuuf dabreera jechuudha. Kanaafuu mallaqa harkaan qabnu garuu tilmaamni isaa baheera. Tilmaama bahee kana purchase orderii irratti qaamni barbaachisoon yookiin qaamni murteessoo ta'e mallatteessee bittaa kana ajajeera. Hanga meeshaan kun dhufee plaaneeshinii gaafii kanaa irratti maaltu jira seete baajatatu qabame. Baajanni riizarvi ta'e yookiin imbarkid ta'e bittaa meeshaa kanaatiif qabame jira. Kan hammi isaa yookiin proportioniin isaa bittaa gosa kamiitiifuu hin oolle jechuudha. Just purchase orderiin erga ajajameen booda erga baheen booda mallaqni bittaa kanaaf riizarvi ta'e kun baajata bittaa gosa biraatiif haala kamiinuu hin socho'u jechuudha. Hubannoo isaa akka argattaniif jechuudha. Kanaafuu in governmental accounting, recognizing a purchase order commitment involves encumbrance accounting. This process ensures that a portion of the budget is reserved or embarked so that funds are available when the goods or services eventually arrive. Qabameeraa fi gaafa meeshaan dhufe arrive ta'a. Gaafa meeshaan dhufe available. So the journal entry, when a purchase order is issued and approved, the following budgetary journal entry made. Akkam ta'a encumbrancein deebit ta'a. Encumbrance jechuun ajaja san jechuudha. Budgetary fund balance or assigned for encumbrance. Isa maal goota? Credit goota jechuudha. Kanaaf encumbrancein deebit ta'a akka waan isa fudhataa jirruutitti. Baajanni ammoo budgetary fund balance assigned for encumbrance ka jennee kun ammoo credit ta'ee haala kanaan gaafa meeshaan ajajame jechuudha. Amma wanni kun transactioniin kun ka dabarfamaa jiru yookiin journal entry kun ka hojjetamaa jiru akka isinii galutti gaafa purchase orderiin maal ta'e issued and approved ta'eedha malee meeshaan isin dhufne still. Gaafa meeshaan dhufe maal ta'a? Gaafa meeshaan dhufe immoo gatiin assumptioniin ammaa kennamee fi gatiin assumptioniin amma qabamee fi kan gaafa meeshaan dhufes yoo garagarummaa uume maal ta'a? San booda laallaa jechuudha. Ammaaf garuu erga purchase orderiin issue ta'ee fi approve ta'e transaction kana akkamitti dabarfanna gaafii jedhutu nu gaafate waan ta'eef specifically gaafii kana deebifne. So encumbrancein deebit ta'a. Budgetary fund balances assigned for encumbrance debit credit goonee dabarsinaa jechuudha. So ibsa dabalataatiif budgetary fund balance assigned for encumbrances credit goonee dabarsina. This acts as the offset showing that a portion of the fund balance is no longer available for new spending because it is committed to this specific purchase. When isa
credit goonee dabarsinuuf baajanni achirra jiru sun baajanni isaaf qabame suni already akka bittaan gaggeeffametti tilmaama keessa galfannee ofirraa qabneerra jechuudha baasitti qabneerra jechuudha kanaaf isa credit irra kaa'annuuf jechuudha so encumbrance debit budgetary fund balance assigned for encumbrance credit goonee dabarsina direct gaafii gaafatamneef jechuudha gaafii akkuma dura isinii tuttuqee what happen when the goods are actually received the process is reversed into steps gaafa kan amma dabarsine kun encumbrance debit goonee budgetary fund balance isaaf assign ta'e credit goonee kan dabarsine kun sa'aatima purchase orderiin issue ta'ee fi approve ta'e sanidha gaaf meeshaan dhufe hoo gaafa meeshaan qaamaan dhufe delivery hojjetamee meeshaa receive goone hoo akkamitti dabar haala lamaan reserve taasifnaa jechuudha haalli lamaan sun isa akka armaan gadii kanatti ilaallaa tokkoffaan reverse the encumbrance jedha the original entry above is flipped or debit fund balance credit encumbrance to free up the reservation maaliidha reserve goonee jirra isa ammoo gadhiisisuuf maal goona reserve goona kan qara debit irra jiru encumbrance credit goona maaliif hanga meeshaan harkatti nu dhufe encumbrance maal ta'e debit ta'e budgetary fund balance isaaf reserve goonee credit irra qara kaannisa as deebifne debit goona jechuudha inni biraa ammoo record the actual expenditure jedha haala encumbrance fi budget isaa keessaas baate actual expenditure kenna galmeessuu ni dandeenya jechuudha standard entry is made to record the actual cost debit expenditures credit vouchers payable fakkeenyaaf filannoo A irra ka jiru jira gaafa meeshaan harkatti nu gahe jedhee osoo nu gaafateera ta'e gaafiin kun expenditure debit gooneet vouchers payable kenna credit goonee dabarsinaa jechuudha osoo akkas ta'eera ta'e walumaa galatti gaafiin kan nu gaafatee sa'aatii purchase order issue ta'ee fi approve ta'e waan jedhuuf encumbrance debit gooneerra budgetary fund balance assigned for it credit gooneerra jecha kana ammoo hubannoo ofiisinii keessa babbaa jira gaafiin ijoon maal jedha how this entries look like if the invoice price is different from the original purchase order estimate kun kan malaalle kun akkuma jiru ta'e meeshaan gaafa dhufee nu bira ga'uu fi invoice gaafa harka galfannu gatiin invoice kanarra mul'isuu fi kan walii galtee turee garaagarummaa yoo uume akkamitti galmeeffanna waan jedhudha viidiyoo yeroo itti aanu gaafiin sadaffaa hoo maal jedha gaafiin sadaffaa which of the following transaction affects equity account transaction armaan gadii keessaa equity account kan affect godhu isa kamii jedha a payment of account payable b purchase equipment on cash c purchase service on account d purchase supplies on account wanni beekuu qabnu gaafii A irratti payment of account payable gaafa kafallu liability fi asset tu maaliif account payable idaanurra ture kan kafallu immoo asset keessaa especially cash kennarraa jechuudha kanaafuu account kam lamaan tuqaayin payment of account payable liability fi gosa asset keessaa cash tuqaa jechuudha kanaafuu gaafii sadaffaatiif deebii nu ta'uu hin danda'u purchase equipment on cash purchase equipment on cash ka jedhu filannoon baay'eedha equipmentiinis asetiidha on cashiin binne cashiinis gosa asetiidhaati kanaafuu akkaawuntii gosa asetii ta'an lamaan tuqaa jechuudha walii faallaa ta'e equipmentii deebit goone kaashii credit goone dabarsina waan ta'eef jechuudha kanaaf kaashiin nurraa hidhata equipmentii keenya ol guddifanna waan ta'eef kunillee deebii gaafii sadaffaa ta'uu hin danda'u equity waan wal qunnamuu miti jechuudha filannoon daa'ii maal jedha purchase supplies on account jedha caayirra lufeera beeki purchase supplies on account jechuun ammallee maali supply kana liqii binne jechuun supplying gosa aseetiidhaati
Supplying gosa aseetiidhaati yoo gaafa transaction isaa dabarfannu kan liqii binne kana hoo. Kanaafuu filannoon daa'ii maal jedhaa? Account payable supply fi gosa aseetii kan ta'e fi account payable gosa liability kan ta'e touch godha waan ta'eef ammallee deebii gaafii sadaffaa nuun ta'u. Caayin ammoo service on account purchase service provide service on account. Provide service on accounting tajaajila liqii kennu. Directly service revenue maal nu argamsiisa? Returned earning nu argamsiisa. Returned earning jechuun ammoo qaama equity. Kanaafu service revenue jennee fi account receivable waliin dabarfanna waan ta'eef filannoo ayi hanga daa jiru keessa caayin gaafii sadaffaatiif deebii sirrii tahaa jechoo mee haa ilaallu waliin. So filannoon A paying account payable affects asset or cash and liability or account payable dha haasofneerra. Kanaafu deebiin ta'u purchase equipment for cash is an asset exchange. One asset group up goes up and another goes down. Cash fi equipment dha kanallee haasofne jirra jechuudha. Daayin ammoo gara dhumaatti buunee ilaalla. Purchase supplies on account affects asset supplies and liabilities account payable dha jedha. Therefore, the correct answer is C. C maal jedha? Providing a service generate revenue dha. Of course. So according to the expanded accounting equation, revenue increase returned earning, which is a core component of equity dha jechuudha. Returned earning qaama maaliiti? Qaama equity dhaati. The journal entry would be a debit account receivable and a credit. So the question number 4 says that what is the primary measurement basis for biological asset under International Accounting Standard 41? Maali amma gosa yookiin teemota yeroo darbe viidiyoodhaan isinitti haasaa ture keessaa financial accounting fi IFRS jennee haasofneerra. Kun amma waa'ee IFRS yookiin haala gabaasa yookiin qabiinsa herreegaa akkaataa addunyaatitti jiru jechuudha. Maalidha? International Accounting Standard 41 maal jedha? Isa keessatti primary measurement basis for biological asset ka ta'e kamii jedha. A cost modelidha. B revaluation modelidha. C fair value less cost to sale jedha. Daan ammoo net realizable value. Kanaafu akka adda baastanii isinii galuu qabutti ammallee maaltu tahee gaafiin kun waa'ee IFRS dhaati. Yeroo darbe key components of competency jedhaa ilaalaa turre isaan keessaa IFRS jalqabaadha. Kanaaf waa'ee IFRS dha yoo xiqqaatti gaafii 10 keessaa gaafii 2 ga 3 hin ba'a akkasitti osoo laaltanii bareeda. Explanation isaatti yoo dhufne International Accounting Standard 41 requires that biological assets such as livestock or standing crops be measured at fair value less costs to sale, both at initial recognition and at the end of each reporting period. Lachanu jechuun sigale biological assetiin kan akka livestock yookiin standing crop dhaabatu jechuun oomisha dhaabatu jechuun be measured for fair value less costs to sale, both at initial recognition jalqabas yoo recognize goonuu fi at the end of each reporting period illee fair value less costs to sale jennee akkasitti dabarfannaa jedhe. But we have the exception rule. If fair value cannot be measured reliably, the cost model is used, but fair value less costs to sale is the primary measurement basis required by the Gavin Shanafa. Except one, all of the following are need for ethical standards of auditing profession. Tokko malee hundinuu kanneen armaan gadii hundinuu ethical standard of auditing profession dhaaf hin barbaachisu. Need for the ethical standard of auditing profession: A, to build public confidence; B, to judge the quality of audit work; C, to function in any orderly manner; D, to prepare financial statements.
akka hubannoo gaarii qabaatanitti jechuudha. Filannoo Aayidhaa hanga Caayitti maali? Is concept related to auditing standard of auditing provisionidha. Fakkeenyaaf public confidence akkatti argattu taasisa. Judge the quality of audit work illeen sirriidha. Function in an orderly manner akka ta'ullee ni taasisa. Garuu wanni adda ta'u maali? To prepare financial statement. Financial statementiin internal managementidhaan yookiin warroota operationii dhaabbata tokko gaggeessaniidhaan kan hojjetamu jechuudha. So filannoon Aayidhaa hanga Caayii sirriidha. Except waan ka inni jedhe daadha jechuudha. To prepare financial statement because financial statement kan qopheessu auditorri maal godha? Financial statement qophaa'e kana gamaggame standardii isaatiin laala malee financial statement kan qopheessu internal management which is financial management waa'ee operationidha sirriitti waan dalaguuf mallaqa baasii galii irratti waan xiyyeeffatuuf internal management tu qopheessaa. Auditorri ammoo financial statement kana hin gamaagama jechuudha seera auditii irra dhaabate. Mee maal jedha explanation isaa irratti seerota tokko tokko ilaallee dabarra jechuudha. Maal jedha seerri the auditor need for ethics A, B and C. Auditors need ethical standards to ensure they remain independent and objectives. Filannoo Aayidhaa hanga Caayiitti kan barbaaduuf kanaaf. This builds public confidence in the market, allows professional bodies to judge the quality of the work and ensure the profession operate in an orderly, disciplined manner. Filannoo hanga Caayiitti kanaaf barbaachisaa jechuudha auditorotaaf. The manager's responsibility filannoo daarra ka jiru ammoo preparing financial statements is a function of management. The company being audited kan audit taasifamu jechuudha. Kan inni nu audit taasifama isaantu qopheessa financial statement. Not the auditor in fact kan qopheessu auditoraa miti jechuudha. If an auditor were to prepare the financial statements they are also auditing. It would create a self-review. Gaafin jahaffaa when property is transferred from owners occupied property to investment property under the fair value model, the difference between kunillee gaafii IFRS jechuudha. The difference between fair value and its carrying amount at the date of transfer is treated as when property is transferred from owners occupied property qabeenya nama dhuunfaa irraa to investment property under fair value model gara qabeenya investmentii tokkotti gaafa ce'u seera modelii fair value tin jechuudha. The difference between the fair value and its carrying amount at the date of transfer treated as garaagarummaa fair value fi gatiin inni amma qabatee jiru gaafa guyyaa ittiin ceehaa jiru sanitti jechuudha. Qabeenya nama dhuunfaa irraa gara investmentitti gaafa ceehaa jiru sanitti akkamitti treat godhamaa jedha. Maal jedha? An expense in the income statement ta'a. Ban revaluation in accordance with International Accounting Standard 16 property plant and equipment PPE ka jennu haala kanaan revaluation ta'a jedha. Caan an adjustment to retained earning jedha. Retained earning dhaaf adjustment tu hojjetamaa akkasiin treat ta'a jedha. Daan ammoo revenue in the income statement. Income statement keessatti haala revenue titti qabannaa jedha. Halaallu mee walumaan halaallu explanation isaa maal jedha? When a property moves from owner occupied International Accounting Standard 16 to investment property International Accounting Standard 40 under the fair value model, any increase at the date of transfer is treated as a revaluation surplus in other comprehensive income. Akkaataa owner occupied property moves from owner occupied IAS 60 to investment property IAS 40 under the fair value model, any increase at the date of transfer is treated as revaluation surplus.
in other comprehensive income. Therefore, the correct answer is B. Revaluation in accordance with IAS 60 property, plant and equipment jennaan jechuudha. Gaafin torbaffaa, the likelihood of material misstatements of an account balance therefore before considering the effectiveness of internal control is called A. Acceptable audit risk, B. Substantive risk, C. Inherent risk, D. Material risk. The likelihood of material misstatement of an account balance before considering the effectiveness of internal control is called maal jedhamaa dhagaafiin jedhu. Kanaaf warroonni chaanaalii keenya subscribe taasifne subscribe taasisaa, like, share fi comment illee taasisuudhaan viidiyoon kun akka viral ba'u nu deeggara. Nu deeggaraas jirtu haa ta'eef galata guddaa nu biraa qabdu, galatoomaa isin jenna. Susceptibility of an assertion to material misstatement assuming there are no related internal control jedhee ibsa jechuun inherent risk kan. Kanaafu the answer is C, which holds inherent risk jennee akkasitti bira dabruu dandeenya jechuudha. Gaafiin saddeetaffaa, which type of debt is incurred by the government from domestic sources? Liqiidhaan armaan gadii keessaa akka domestic sourcesitti yookiin mallaqa liqii biyya keessaatitti kan qabachuu dandeenyu yookiin maal jedhama jechuudha. Liqiin biyya keessaa mootummaan liqeeffatu tokkoffaan private debt, A. private debt, B. internal debt, C. external debt, D. corporate debt. Kan akkuma maqaa isaa ibsuttu domestic or internal jennaan jechuudha. Private isin ta'u domestic or internal. Domestic jechuun internal jechuudha. So the answer is B, internal debt jennaan jechuudha. When a government borrows money from within its own country, citizens local bank yookiin hawaasarraa yookiin baankii naannoorraa yookiin baankii biyya keessaarraa, it is classified as internal or domestic cost jennaan jechuudha. Gaafiin sagalaffaa, which basis of accounting used for preparing financial statements of cash flows? A. Income basis of accounting, B. Accrual basis of accounting, C. Cash basis of accounting, D. Modified basis of accounting. Fakkeenyaaf financial statement keessatti hundinuu fakkeenyaaf income statementiinis balance sheetiinis hunduu maaliin treat ta'u accrual basis dha. Garuu cash flow financial statement of cash flow maaliidhaan maal base godhata yookiin prepare katahuun maaliidhaani cash base of accounting, since it is focusing only on cash in and the cash out. Kanaafu the answer is C, cash basis of accounting, because while the other financial statements use the accrual basis. Fakkeenyaaf akka income statement, akka balance sheet, statement of increase in equity ka jennuun kuni accrual base of accounting fayyadamu jechuudha. The statement of cash flows specifically reports the actual cash inflows and outflow. Kanaafu cash base jennaan jechuudha deebii isaatii fi kudhanaffaan, which of the following is the disadvantage of corporation? Corporation jechuun business entity dha, gosa business entity, sole proprietor, partnership and the corporation ka jennuun keessaa jechuudha. Kanaaf come to disadvantage corporation iti: A. Additional taxes, B. Ability to acquire capital, C. Continuous life, D. Separate legal existence. Kanneen keessaa kuwwan amalootuma isaati yookiin faayidaadhaan inni nu qabachuu maluudha. Ayin garuu additional tax dha. Additional tax jechuun yoom maalidha? Double tax jennee illee waamuu dandeenya jechuudha. Kanaaf additional tax, the answer is A, which holds additional taxes. Corporation often face double taxation where the
corporation is taxed on its earning jalqaba yeroo argatan galii corporation charraalee taxi buusu tokko and the shareholders are taxed again in the dividends they receive ida garagara ofirraa baasanii liability jiru ofirraa hirdhisaniin booda dividendii qabu shareholderonni gaafa dividendii isaanii gara kiisa isaanii galullee dividendii gahee dhuunfaa isaanii irraa maaltu cita taksitu cita jechuudha kanaaf additional taxi yookiin double taxation system itu disadvantage corporation dhaati jennee ibsinaa jechuudha namoonni YouTube channel keenya subscribe hin taasifne subscribe taasisaa like share comments nu taasisaa akka viidiyoon barnootaa nuti kenninu kun viidiyootti aanuun ibsa haala gahaa fi haala bal'aa ta'e waliin gaaffii 11ffaa irraa itti fufnee part 2 bal'inaan itti qophoofnee wajjanna jechuudha kanaaf hangasitti YouTube channel keenya subscribe taasisaa nu wajjin turaasin hin jenna galatooma